Arkabune kabajam tota ordof tota Kenya mamil tota kakuti bakam dur. Nagan sifata wala banka kuka kushafati kuka kusha umne ragalgala kana fata singo chuva chuva. Damma shushu gafa. Damma makaf damma shushu. Kuno damma. Oto damma shushu nakazurtu amma namda kamiti wallola. Rabbum tin tagarsu madana lamin worosin tagarsisu. Oto shen kun fakkat jirtu namda kamiti wallola. Fudin kumu. Abgotetu Gidduudha xab jettee buteemu. Waato anaaf ishee wallolle haadha ishee ol mutal takkabaltinatti bakka tabaaba. Miti lakki ishee no anarra gorte taa isin jette. Isin nagaa keessanii jirtu akkam nagaa keessanii har'a kunoo lama taanee deebinee jirra jechuudha. Noi nagaa qabna ijoolleen handhuura Finfinnee keessaa warri koyyee faccee jiraattu ijoolleen damma shushu warri Amboo keessaa warri Wallagga keessaa noi maatiin keenyas nois hundu nagaa qabna. Ufne raga waan ufneef immoo aga dhumaanu dhaggeeffadhaa viidiyoo keenya like subscribe share godhaa wanta namoota hubachiisnu jira summarize waan goonuuf jira jechuudha hordoftoonni keenya waan isaan haasa'an irratti waan isaanittis gaaffii ta'e nullee nu dhiphisee dhufnee isin ibsa godhuu fi irratti haasa'uun dirqama isin waan kabajnuufi jechuudha. Kabaja keenya sanif jaalala keessan guddaa waan qabnuuf jechuudha har'a dubbii yeroo darbe irratti hojjetaa turre irratti maglacaa kennu qomne jaalaluma keessan maglacaa teenye kennin moo abbadee mage deemaa kennin qasanumaaf jecha deemaa kennin deemaa musin biyyaa ilaalani koyyee facceen akkatti jirtu ilaala amma margaaf magariisa ilaala fudhachuu baanee jira yaa lafitti lafuma keenya waan deefi gaamoon jiraattu iyyuu hundee ishii lafa keenya dhaga kanaafi yeroo darbe gaa diraama yeroo darbe jalqabne sana keessatti namoonni baay'een warri mufatanis jiru warri gaddanis jiru warri waan gaggaa waan ulfaataa barreessanis jiru isaan kana kanaaf ufne jechuudha. Namoonni baay'een bakka ati itti jira nagabbartee jiraachuu qabdi jetteetti shamarran baay'een mufataniiru akkamittiin bara kana keessattuu ugaa masanitti man ugaa majoollee horro uguma sanitti man koski uguma sanitti man akkamitti nagabbartee jiraatti gabbareen fu'ira kun mufannaa maal qaba fakkaadheen manan gabbara akkamitti mufannaa maal qaban kun amma anis gabbareen fuune isaanii bara kana gabbareen fuune ani kanuma dubbo gabbaraan fuuteetta si gabbare kaffaleen fuune si gabbare horiitti baasee gabbareen fuune kun aadaa keenya keessatti waanuma jirudha aadaa keenya wajjin kan wal qabatu inni kun akkuma jirutti ta'ee na gabbartee jiraata jechuun kun immoo akka naannoo keenyaatti jechuudha kabaja kan jedhamu gabbarti haati manaa gabbarte jedhamu kabajii abbaa manaa ishee kabajee miila ittee siree aftee ansola jirte gabi jirte jiraate jechuun kabajee jiraata jechuudha gabbara yeroo jedhamu ko akka naannoo keenyaatti jechuudha haati tokko abba ilmi tokko yeroo abbaan tokko ilma isaa yeroo fuusatu dhaqee warra intala gabbara mallaqan baasa waan adda addaa hin geessa sana jechuun gadaantummaa abbaa mucaa sanaa agarsiisa jechuu miti kabaja warra intala sanaaf qabu kabaja warra intala sanaaf qabu hin dhiyeessaa hin kennaa jechuudha. Kana akkasitti fudhatan baay'ee gaariidha. Loqonni jira gaa loqoda adda addaa jira. Akkaataa loqoda sanaatti otoo yaaddan gaariidha. Kanaaf nuyi garuu wal kabanyee wal gabbarre wal dandeenye jiraanna. Dubbii tokko illee hin qabu. Kanaafuu yaa'u wantichi viidiyichi yeroo jalqabeyyuu akka diraamaatti ta'ee siireesiidhaan hojjetamee akka namoonni irraa baratanii fi viidiyoo haadha eebbaa biratti argitanitti dhuma isaa waan inni ta'e isa irra hin deebinu kana garuu namoota baay'ee nutti mufatanii tokkoffaa immoo nuni gaa'ila faayyuu kan isin ilaallee hawwine jedhantu jiru gallee heerumuu qabna jaarsa akka fayyoo fa'aa argachuu qabna jennee abdii godhannee taa'aasoo jirru yaada akkasiifa maaliif fiddanii nu abba saacatanii kan madaami dandeenya moo hankeessan dandeenya kan jedhe hankeenya danda'a hankeenyi kun mi'a viidiyoo fa'aa nu hojjetetu jira kanaafu kan madaami madanda'a hankeenya diraamaadha akkasiin nu jaallatan nu kabajan sirriitti beeknaa diraama isheen kun deebbi cimtu hankeenya diraamaadha waan ta'eef waan tokko immoo yeroo jalqabamu dhuma isaa arguun dhuma isaa arganii murteessuun gaariidha isiniin jenna. Inni kan biraa namoota inni kan biraan kan irratti dubbachuu barbaannu keessumattuu jechuudha haati manaaf abbaan manaa
karaa adda addaa walitti bu'uun hin jira jechuudha. Yaa. Dhugaa dubbachuuf nuyi galanni waaqayyo amma garuu harka koo akkasitti dadhabee laayikii manaan gootan taana mana iddoo isin jirtan dhufeen isin irraa gasha. Nuyi galanni waaqayyo haa ta'u amma naatti gaaf tokko wal lollee wal dadhabne walitti mufannee ganda wal geessine jaarsummaa baafanne dhugaa waaqa. Olla agarsiifannee ammaatti garuu kan boonu jechuudha waa'ee gaa'ila keenyaatti dhugaa waaqala sirees kan waaqni argu anaaf jiraanii walitti bu'u walitti boona yaadaan wal dhibu yaadaan wal dhibna yeroo baay'ee walii galuu ni dadhabna waan tokko tokko irratti garuu takkaachuudha guyyaa tokko akkas taanerra wal lolleerra jennee nama kamittuu himnee hin beeku obboloonni jiru. Harmeen jirti namni tokko dhugaa waaqa akaakayyuu waliin jiru kunoo obboloonni kan kiyyayyuu yeroo baay'ee nu bira oolu fagoon jiranii guyyaa tokko an jiraan akkas naan jedheera har'a jiraa faana wal loleera jiraan har'a akkattiin maal na godhe takka keenya akka kushaa bichaa beeku is jedhee hin beeku dhugaa waaqaa innis akkanumadha yoo wal dhabneellee ganama wadhamnee yookaas galgala wadhamnee yoo hojii deemellee yeroo galutti dhiiseera. Deemsi similluma maaliif nabaadhotte mooti yeroo galu hin dhiisaa jechuudha. Walii gallaa jechuudha deebinee kanaafuu. Akkamitti akka walitti galu walii galu beektanii siree irratti walii galu. Jaarsuma. Dubbii sireenis qara qabdee hin fixxi. Nullee waan guguddaas takka guguddaadhaanis wal dhabnee beeknu waan xixiqqaa ganama amma galgalaatti wal cufamu bilbilee kaasuu diduu kan inni kaasuu diduu galgala moonuma dhufa nagaadhumadha jechuudha. Egaa waan akkasii baramaa akka ta'u barsiifata akka ta'u namni kosh akkuma jedheen kodi akkuma jedhame deebisee namatti akka hin himanne akka bilbilee hin himanne dhugaa waaqa namuma sanatu taazzabamaa hafa. Irsaamnitiin immoo numa araaramu. Sirriidha. Kanaaf waan tokko sinii kaasaa yeroo baay'ee jechuudha wal lolaniis manaa deemuunis gaarii miti. Niitiin tokko naxalaa soqolatanii akka warra baadiyyaa gadi fiiguun sirrii miti. Dheeraa jira dhaatu beekta bari wal loltee deemtee mana haadha ishii deemtee inni gashuu dinnaan ofii achi teessee kan bilbilaa turte tokko tokkommoo maal nan jedhee yeroo darbe asumana isin qofalchiisa torbee sadii turteedha. Ani ati boor dhufuu dinnaan jedhe. Ani fuudheerannaan ganama borsaa ishee walitti qabattee uftee galte. Qabeenyi zarafama itti jechuudha. Kanaaf dhuguma yoo wal lolan illee dhiisanii mana ofii dhiisanii deemuun hasa hin barbaachisu. Dhugaa waaqa. Teessee furmaata olii godhuudha. Inni guddaan garuu asirratti jira. Wal haasofsiisuun dirqamadha. Yeroo baay'ee garuu bakka natti hin dubbatiin hin haasa'u. Jedha namni baay'een siyyuu dabalatee jechuudha asirratti garuu kun furmaatan ta'e garuu jechuudha asirratti waan sitti himu dhirsa keessa wajjin gaafa wal loltanii akka cirraasha gargar baatanii namneef jechuudha siree meetir kaayaa malee meetir kasamaanii akka hin bitan meetir kaayaa isheen baay'ee walitti tuttuqxe tokkoof digdama meetir tokkoof digdama galgala walitti bitee beekini walitti tuttuqee walitti dhiyeessee gaafa jarri jallama wal tuqan osoo hin beekin bakka kanas immoo ani dhaga'e muuxannoo niitii tokko irratti jechuudha sireen keenyi meetira tokkoof saantima 80 jette wal lollee jette galgala dhaqeeti caafii qabate ciisatte anis yoon tiiqe na rukuta ji'een caafii qabate ciisatte achumaan hin bariyette achumaan ganama ka'ee deema galgala akkasuma dhumarratti bakka gaaf tokko suu ta'ee miila isaa keessa tuqennaan jette asnatti galagalee na qabbaneessa jette. Gubattuu ishee jira guyyaa sadii guyyaa afur bulte qabbaneeffatte gaa. Maal isa onuun akkanuma goggoona bara. Jiraan jechuun amma almala keenya keessa jiraan dafii aara yoo aare haasa'u haasa'u ani garuu aaree unan haasa'a. Aares dubbachuu nan barbaada. Aares mari'achuu nan barbaada. Yeroo hundumaa dhugaa waaqaan dubbitti nan amana. Wal amansiisuutti jechuudha. Wanti barbaade yoo ta'e iyyuu bakka jedhee isa taa'an tokko hin barbaadu. Haasoftee furmaatarra akka amma geessutti nan haasofsiisa. Jiraan garuu akkasumatti dhaqee faciisa jechuudha. Zim jedhee faciisa. Ani immoo amma turee dhaqeeni inni hirriba keessa too jiru dhaqee ciisa. Itti siqeetti maxxanii faciisa.
Achi bakka maal isinitti bakka kana maratti otoo goolamne wayyaa nuyi nagaa qabna maatiin keenya nagaa qaba firoonni keenya lagdi keenya qeen keenya hunduu nagaa qaba diraamaa gabaabduu kana hojjenne jechuudha barumsuma akka argattaniif maatii keessan akka gidduun gashiniif firoottan keessan ጓደኞota keessan abbaa manaa keessan wajjin ofumaa sassaabamaatii wajjin jiraadha namni biraan akkan keessa hin seenne jechumaaf jenne yeroo biraa waan biraatti walitti deemina nagaan ciao tura turtii gaarii